deebi'aa jirti jechuudhaan kantiibaan bulchiisa magaalattii har'a ibsa kennaniin beeksisaniiru. Hireen murteeffannaa Sidaamaas gufuu tokko malee akka xumuramu gochuuf bulchiinsichi qophee eegaa godhateera jedhan gabaasaa Yoonaattaan Zabdiyoos soraa dhiyeessa. Akka gabaasaa boordii filannoo Itoophiyaatti uummatni Sidaamaa naannoo mataa ofii qabaachuuf yookaan ammoo naannoo kibbaa jala jiraachuuf ofii murteeffachuuf nama miliyoona 2 ta'utti kaardii galmaa'e. Kaardii kennuuf galmaa'e. Kaardii tanallee namni nagumaan ga'ee galmaa'ellee akka dansaatti qophoofnee jedha itti aanaan bulchiinsa magaalaa Hawaasaa obbo Xiraatu Bayyane. ይሄንን ሪፈረንደም ለመሳተፍ የሚፈልግ አካል በሙሉ በቅስቀሳ ወቅትም ከቅስቀሳ በፊትም በነበሩ ጊዜያቶች እንዲወስድ ሁሉንም ምቹ ሁኔታዎች ተመቻችተዋል። አካን ጀረባ ሪፈረንደም ተነቲ ደረሙ ፈሪ ጩፍቲኑ ይሁ ዱል ፍለኖቲ ፍለኖን ዱበለቲ ቆት ኸይሰ ቀባችሁ ወኒ ጩፍቲ አክደንሳም ይዮፍቴፊ ጀደ ሙርቲኑ ፊ ሙርቴፈችሁ ሙርቱ ፊኑ ፊ ሙርቴፈችሁ ተናፍ ጀደኒቲን ውጂ ሞቱማለን ሚደምነ ተሚደምትለን እንጅርቱ ነሚ ኢሱማ ሀግዱሪ ለጫለ አፍቲ ሚሶሙ ጅርቲ ጀደ ነሚ ካርዲ kennuufillee waan hedduun garum garaan itti qophaa'ee jedha. Naga biyyaatiif jedhanii manneen shiishaatii fi kacaatiillee seer malee keessa gurguran hedduulleen kacufamanii fi gamkaaniin ammoo akka ijoolleen hojii argattu kan ammoo namni karaarra buluulleen jireenya mataa ofii qabaachuu danda'u jedhaniitiin waan hedduutti hojjetamee jedha. Gamkaaniin ammoo hawaasaan akka taanaan itti gaafatamaa bulchiinsaa jedhutti gara nagaa deebuutti ilche. Bulchoota biyyi nagaa dhowwanii wanjala hojjetan jedhanii shakkan keessa nama 129 keessa nama 114 qaqqabameedha. Abbaan alangaa muummichi federaala Itoophiyaa obbo Biraanuu Tsaggaa'ee akka lakkoofsa Habashaa amajjii 15 bara 2011tti naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar keessatti aangawoota naannoo sadarkaa olaanaaf humnooti nagaa eegumsaa akkasumas jeneraalota magaalaa Finfinnee keessaa irratti akka ajjeechaa raawwatame ilaalchisuun sabaa himaaf ibsa kennanii jiru. Gabaasa guutuu soraa dhiyeessa. Akka abbaan alangaa addaa jedhetti jarii namfi hunini waraanaa jidduu dhaabu malee sila waan hedduu herregateeyyuu qara waan mootummaa gargalchuuf qophaa'an mootummaa gargalchuuf qophaa'an abbaa fixanillee qopheeffatan fulatti nam fixanillee qopheeffatan warri kanatti qophaa'e Birgaadeer Jeneraal Asaaminoo Tsiggee Shaambal Mammirgatinet Shaambal Mannaa Isheetuutii fi Shaalaqa Addunyaa Warquufa jedha. Ajaja waraana Asaaminoo Tsiggeetiin waraana addaa naannoo Amaaraatti warra Dooktar Ambaachoo eegu qawwee irraa hiike isa obbo Izezii fi obbo Migbaarollee fixee jedha. Walumattuyyuu nama 15 tanaan dhumate 20 caalaatti mammadaa'e horii hedduutti badee jedha gabaasi kunin. Warri hujii tanaan shakkam 70 keessaa 31 jira 31 immoo hin qabamne horii baankii nama 22 irra qaban. Miiloti Birgaadeer Asaaminoo faati ijjeecha tanaan duratti aktivistooti isaanii waliin itti qophaa'aa ba'an. Naannolee Itoophiyaa akka keessalleetti nama leenjifatanii oduu gurrachaa bahani waldhaba naannoollee itti ammeessuu fedhan. Abbaan alangaa addaa akka jedhetti wanni Finfinnee Jeneraal Saalee Mokonnin ijjeesanii fi waraanii gosaan gargar baasaniitiin mootummaa federaalaa harkatti deebifachuu fedhan. Namni Jeneraal Saalee ijjeeselleen waraanun miiloti Asaaminoo faati leenjifatanii qaxaratanii hojii itti kennatan hajaja 10 masaafinti jedha. Jeneraal Saalee malee sila Birgaadeer Biraanuu Juulaallee ijjeesuuf malatan taatullee hin taane jarhana hujuma irratti fixanii jedha. Warri hojii tanaan shakkam Baahir Daar keessa nam 277 Finfinnee ammoo nam 140 qaban. Poolisii federaalaa abbaa alangaa addaa poolisii naannoo Amaaraatii fi warra nagaa eegu hedduutti irratti wal qarqaare. Jarii waa qorachuu jiru kun torbaan xiqqoon duuballeetti rakkoo nagaa biyya keessa irratti qorateetiin waan uummatatti mutti jira. Magaalaa Finfinnee fi Waashingtan waliigaltee magaalaa obbolummaa isaanii haaressanii jiru. Akka Finfinnee daawwatan kantiibaan magaalaa Waashingtan Muriel Bowser akka jedhanitti haalli siyaasaa haaraan Itoophiyaa keessatti uumame waliigaltee sana daran hojiirra oolchuuf gargaara. Kantiibaan kun Finfinnee kaseenan jila namoota 70 of keessaa qabu hoogganuudhaan ture. Waliigalteen obbolummaa magaalaa Finfinnee fi Waashingtan gidduutti mallatteessan kan waggoota 5 darbanii kan haaressu ture. Kanaaf jecha daawwannaaf gara Itoophiyaa dhufan kantiibaan magaalaa Waashingtan Muriel Bowser ittaanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Taakkala Uumaa waliigaltee kana kan mallatteessan wixata darbe ture. Aangawoonni qonnaa Itoophiyaa weerara waan isaa cimaa kan midhaan biyyattiitiif balaa ta'e to'achuuf tarkaanfii fudhataa jiraachuu beeksisan. Hawaannisi gammoojjii kun Yemenirraa Itoophiyaa kaseen baatii waxabajjii keessa ta'uu hoogganaan kunuunsa biqiltuu Zabdiyoos Salaatoo beeksisaniiru. Akka qorannaa torban darbe lafa hektaara 82 irratti geggeessametti hawaannisi gammoojjii kun lafa hektaara 32 irra hedduu Oromiyaa, Amaaraaf naannoo Affaar irraa argamu Salaattuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Weerarra hawaannisaa marsaa lammataa Yemenirraa dhufaa jiraachuusaaf gara boodaa Somaaliyaa
Somaalilaanditti kan qajeelan yoo ta'u Itoophiyaa kibba gama bahaalleetti darbuudhaan darbuun isaanii kan eegamu ta'ee sallaattoon beeksisaniiru. Itoophiyaan bara 2003 fi 2004 keessa weerarri wal fakkaatu kan isee mudate ta'uu sallaattoon ibsanii kan akka miilanaa garuu hedduu miti jedhaniiru. Oduu gabaastuu kataate Saam Maadniik Associated Press irraa waggoota hedduudhaaf haala Sudaan kibbaa keessaa gabaasaa turte baatii darbe garuu erga aangawoonni odeeffannoo kijibaa gabaaste jechuudhaan eeyyama isheerraa mulqanii booda biyyattii akka gadhiistu dirqisiifamteetti. Yeroo ammaa Naayiroobii keessa ka jirtu yoo ta'u hanga baatii bitootessaatti Sudaan kibbaatti deebi'uu hin dandeessu. Yaada Tiwiitarii irratti maxxansiteen Maadniik akka jettetti waggoota 3 erga Sudaan kibbaarraa gabaastee booda eeyyamni koo kan pirasii baatilee 3 na duraa ugguramee jette. Maadniik akka jettutti sun kan hedduu nama rifaasisuuf mallattoo ammas Sudaan kibbaa keessaa walabummaan pirasii dhabamuu isaatii jetteetti. Aangawoonni Sudaan kibbaa immoo dhimma isaa akka addaatti ilaalu abbaan taayitaa sabaa himaa Sudaan kibbaaf hoogganaa akka ta'an Eliyaazaa Aliyeer akka jedhanitti Maadniik mootummaan waliin hundeeffamuu isaa dura biyyattii keessa muddamni jiraachuu gabaaste kun immoo sirrii miti jedhan. Kanaaf jedhan aangawoonni gaazexeessaan tokko biyyaa kabaafamu yoo badii dalage qofa. Gareeleen mirga namaaf falman kanneen mirga gaazexeessotaaf falman akkasumas eepiin Maadniikiin cina ka dhaabbatan ta'uu beeksisaniiru. Kaseena qabeessa ta'ee dhuga ba'umsi dhimma aangoorraa kaasuu kan pirezidaanti Doonaald Tiraamp irratti fuulleeffate innaa seera tumtoonni ijoo ta'an yaada akkaan wal rukutu kan Tiraamp bu'aa siyaasaaf jecha aangootti akkaan fayyadaman moo miti jedhu har'a Waashingtan keessatti banamee jira. Miseensa mana maree Adam Schiff tattaaffii pirezidaanti Tiraampiin aangoorraa kaasuuf geggeessamu hoogganu. Adam Schiff pirezidaanti Tiraamp maallaqa gargaarsaa waraana miliyoona 300 miliyoona 91 kan Yukireeniif kennamuu malu ugguran jechuun illee yakkanii jiran oduu namaaf qabna. Yuunivarsiitii Dambidollootti dheengadda gaafa wiixataa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa 31 bara 2012tti lubbuun barataa tokko qaama ammaaf hin beekamneen darbuu isaa pireezidaantiin Yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haala yeroo ammaa yuunivarsiitichi keessatti argamus akkasitti ibsu Dr. Lataan. Naannoo laawunchii barattootaattidha. Barattoonni muraasni walii gadi dhiibuudhaan warri kaan immoo naannoo sanatti baay'inaan turan jiru. Gidduutti inni kaaniin iyyaa ture, inni kaan walii gadi dhiigaa ture, kana gidduutti barataan tokko kufee ture jechuudha naannoo sanatti. Barataa kana yeroo ilaallu barataan kun akka tasaa dhiigaa ture. Battaluma buunee gara kiliinikaa barattootaa kan mooraa keenya keessa jiru geessine akka tasaa baay'ee dhiigaa ture. Gara hospitaala geessinettidha. Sa'aatii muraasa booda utuu yaadamu warratti lubbuun isaa kan darbe jechuudha. Qaamni barataa kana irratti rakkoo geessise to'atame. Naannoo sana kan turan shakkamtooti yerosuma kan qabaman jiru nama 4 kan ta'an gochaa kanaatiin wal qabata jedhamee kan shakkamanii poolisiidhaan qoratamaa jiran jiru. Qaamni poolisii qorannaa irratti gaggeessaa jechuudha. Qaama kamiitiin waliin qabatudha. Namoota hin beekamne ta'uu danda'a gochaa kana kan raawwatanii gara tasgabbiitti barataa mariisisuudhaan barataa gara doormiitti deebisuudhaan gara tasgabbiitti dhufuuf yaadamee ture. Haa ta'u malee halkan waan ta'eef barattooti baay'een naasuudhaan kan ka'e olii gadi mooraa keessa dhiigaa turaniiru. Wanti uumame tokkoyyuu hin jiru. Boronkiisaas jaarsolii biyyaa abbootii amantii wajjin akka ta'anii mari'ataman godhamee wanti jiru haasa'amee ture. Kunis walumaan jiraachaa jiru. Ammayyuu bifa tasgabbeessuutiin qaleessa marii godhamee har'a gara baruuf barsiisutti deebi'anii mooraa isaanii keessa jiru. Mooraa keessatti deemaa jiru jechuudha. Daree jalqabnee jira jechuudha. Kanadha kan gochaa jirru. Gartuu gaatti garuu yoo uumame barataan wantoota akkasiirraa yuunivarsiitiin akkuma beekamu siyaasaaf amantaarraa bilisaadha. Kutaa kamirraa qaama biyyattii kamirraa dhufuyyuu akka obbolaatti akka wal ilaallu akka obbolaa obboleettiitti wal ilaalee akka wajjin jiraachuu qabudha. Kanumadha wanti nu gochaa jirru ammas walitti dhufeenya barattootaa cimsuudhaaf hojii garaagaraa hojjechaa jirra. Barataa Gadaa haala yeroo ammaa yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti jiru ibsee jira. Warri fireeshiin warri reefuu galan jechuudha. Kennootee naasuu baannaa yaada jedhutu jira kan jedhuun nagaa ture garuu ijoolleen nagaadha amma nagaa guutanii jiru amma nagaa ta'e jira nagaadha amma nagamaan ta'e nagaadhaan nageenya ta'eera keessa deemuu jalqabaniiru waan tokko jiru akka inni tokko jiru ijoolleen nagaadha barachuun immoo qophaa'anii na jiru ta'ee iddoo biraas ta'e wal keessa waan jiru fi sabaaf sablamni wal keessa jiru wal danda'ee hafu jiraatee gaarii ture fakkaata wal danda'anii turuu isaaniitu gammachuun fakkaata. Haalli addeessaa dheengadda guyyaa wiixataa yuunivarsiitii Mattuu keessatti uumamee ture tasgabbaa'ee jedhan itti gaafatamaan sabquunnamtii fi dhimma alaa yuunivarsiitii Mattuu obbo Olqabaa Asaffaa. Barattoonni muraasni lakkoofsaan gara 9 ta'an
midhaan qaamaa dhaqqabee kanneen isaanii hospitaalatti yaalamanii ta'anii ijoolleen tokkummaa maddii argachaa jiran. Ijoolleen rukutaman kun immoo ijoolleen midhaan irra dhaqqabee kun ijoollee gosa tokko qofaan ammalii adda addaa kan keessa jirani. Barattootni amma qoba qobaatti nyaachaa jiru, qoba qobaa ooluu wanta jedhamu jira. Kun hammam sirriidha? Sirriidha. Barattoonni nageenya eegumsaaf kan of jecha yeroo kanarratti eegumsaaf akka jedhuuf bakka adda addaatti warra sodaan nagumii warra bahee iddoo tokkotti qabneetu dabaree kan isaan baramaa jiran jechuudha. Barnooti kennamaa hin jiru garuu hojii garuu barsiisuu bakka turetti deebisuudhaaf achirra kan jira yuunivarsiitii. Si jalqabaa nageenyatu dursa namni jiraachuu qaba waan ta'eef yuunivarsiitiin kun humna dabalataa humna nageenya eegsisu bobbaasudha. Hojii tasgabbeessuu hojjechuudha. Hojii tasgabbeessuu kan egaa barsiisotaan hojjettoota hawaasa yuunivarsiitii maraan akkasumas abbootii gadaa abbootii amantaa fi namoota dhageettii qaban naannoo jiran fayyadamuudhaan gara hojii araara buusuu kan yaalamaa jiru. Kanaaf maatiin illee akkaataa kanatti yaaddoo keessa galuu irra jiraatu. Gamoon gubatee jira yuunivarsiitii Mattuu keessatti wajjin qabatee barataa miidhaan qaqqabee jira. Kaleessa gara ganamaa sababa ka'umsa hin beekamneen gamoo 44 jedhamu tokko irratti abiddi doormii tokko keessaa ka'ee qabatee ture qonnaa jala ooleera. Sooshaal miidiyaa kanarra naanna'ee akka waan gamoon tokko guutuu barbaadaa itti gannaa ta'an sun dogoggora. Ka'umsi rakkoo kanaas baratamaatti jira. Barataa Yohaannis Baqqalallee gama isaatiin gara fuulduraatti illee yeroo haalotni akkasii mudatan barattootni miira keessaa bahanii tasgabbaa'uun lubbuu namaa du'arraa baraaruu fi madaa'urraa oolchuu qabu jedhee jira. Jaarsolii biyyaa magaalaa Mattuu keessaa obbo Haayiluu Laggasa dhimma kana irratti akkas jedhan. Dabarsan keessatti maatiin gahee isaa gumaachee jabbi kun amma hundumtuu qabeenya biyyaati iddoo adda addaa dhufanu malee as erga dhufaniif immoo nuuf immoo amaanaa guddaatu nurka jira jechuudha. Biyya kanatti aadaa guddaa qabna, safuu guddaa qabna, aadaattiin keessummaa simannee gaggeessinu, aadaattiin kunuunsinu qabna. Isa kanallee nu hubachuu qabaa. Inni gorsina akka maatii akka lammii tokkootti akka lammii biyya tokko keessa jirutti yaaduu qabna jechuudha. Yuunivarsiitii jechuun cittuu biyyaa tokko jechuudha. Sabaaf sablammii adda addaa amantii adda addaa keessatti mul'ata mitiire. Giddu galeessa walitti jiraatti kana barnoota taasifatanii barnoota jiraatti cimu jaalala uumuu, wal kabajuu, wal mararfachuu, wal gorfachuu, wal qajeelchuusa jedhu gorsina akka maatii. Barattoota yuunivarsiitii keessatti baratan irratti akka aggaammiin kamiyyuu hin adeemsifamnee fi namootni barattoota ajjeesanis ta'e madeessan akka seeratti dhiyaataniif hiriirri gaafatu magaalaa Amboo barattoota sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa akkasuma Shawaa Lixaa magaalaa Baakkootti fi Harargee Lixaa Machaaraatti geggeeffamuun beekamee jira. Dhimma waldaatti uumamanii wal qabatee yuunivarsiitota biroo keessatti illee mallattoon mul'ataa jira. Baay'inaan yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiran keessatti mallattoon kan mul'ataa jiru. Sababiin isaatillee halluu bahuun waan danda'amu itti fakkaatee ijoolleen shakkiidhaan waan uumanii malee waa dursee uumameetii miti. Kanaa wal qabatee amma qaama nageenyaatis hoggansi yuunivarsiitiitis hawaasni naannotis waliigalleetiin irratti hojjetaa jirra. Tasgabbeessinee gara barnootaatti ijoollee deebisuuf jechuun shakkiin sun irra deebi'amee akka dhufuu hin dandeenye barattootas mariisisaatiin irratti hojjetaa jirra. Yeroo muraasa keessatti fala arganna jennee diriyyaa. Yaaddoo akkasii kan qaban barattoota yuunivarsiitiiwwan warra kamiiti? Yuunivarsiitoonni hundumtuu amma har'a tokko tasgabbaa'ee borummoo kan biraa akka ta'utu jira. Tasgabbaa'ee itti deddeebi'utu jira. Kan dafaniitiin to'atanii mariisisaniitillee baay'ee tasgabbeessanii jiran yuunivarsiitoonni naannoo Oromiyaa keessa jiran keessa jechaadha. Kanaafuu kanatu kana jechuun hin danda'amu jechuun haalli dafee waan jijjiiramuuf dhimmichi yuunivarsiitii hunduma keessattuu iyyuu wanti kun akka wanni ta'uu hin dandeenye yuunivarsiitii biyyattii keessaa qabnu hunduma keessattuu mariisisnee tasgabbeessinee hojii idilee akka raawwatuu danda'u gochaa jira. Kana jechuun yuunivarsiitiin hunduu jeeqamee osoo hin taane yuunivarsiitoota muraasa keessatti haalli kun waan mul'ateef hundumaayyuu amma eegumsis barattoota mariisisanii dhimmichi akka babal'atuu hin dandeenye mariisisaniitiin hoogganuun yookaan immoo dubbii kana to'atuun hordofuun duuka bu'uun barbaachisaa waan ta'eef isa sana hojjetaa jirra jechuu barbaadetan. Barattoonni haaloo ba'iinsa sodaatan jedhaman kun kanneen Oromiyaa keessa jiran jechuu keessanii? Jechuun amma wantoonni akkanaa kun uumaman kanneen Oromiyaa keessa jiranii baay'inaan kan Oromiyaa keessa jiran irratti mallattoon mul'ataa jira. Garuu gara biraatittis ta'uu hin danda'u jedhamee waan jala sararameetiin amanamu waan hin jirreef hundumaayyuu
to'ataa jirra hundumaa hordofaa jirra jechaadha. Yaa mariisisee innichi gara jeequmsaatitti akka hin jijjiiramne hojii idileetitti akka deebi'uu dandeenyu hojjetaa jira jechuu barbaadeetanii kanuma qaamna odeeffannoo. Asirratti obbo Dachaasaa Waldiyaa Yuunivarsiitiin ala lafti itti barataan du'e jira gara biraan? Ragaan qabu kana haga ammaati. Warruma sana lamaan jechuun? Warruma sana lamaanii ijoolleen immoo muraasni hubamanii hospitaala galanii jiranii akkasiin jiraatillee amma hin baane sirriitti kanaafuu ragaa qindaa'e hin qabnu kanarratti. Yuunivarsiitii keessa ijoolleen barumsaaf yeroo deemanii nageenya isaanii eegsisuuf itti gaafatamni eenyurra jira? Itti gaafatamni hawaasuma hundarra jira. Inni guddaan barattoota irraa jalqabameetiin barattoonni illee gahee isaanii yoo taphatan qofa kallattiidhaan kan bifa barbaadanii raawwatuu danda'amu. Kanaafuu inni guddaan odoo danda'ame odoo barattoonni wal danda'anii ofumaa kaayyoo isaanii kan bahanii irratti xiyyeeffatanii inni beekumsaatiin wal qabatee dhufuu akka hin dandeenye odoo irratti hojjetanii isatu murteessaadha. Isatu bu'uurallee yoo isan taane garuu qaamni eegumsaatis qaamni hooggansa yuunivarsiitiitis hooggansi naannoo saniitis hawaasni naannootis kun hundumtuu gaheen isaanii hammana jedhamee waan tuffatamuu miti. Hundumtuu yoo jabaatee wal gargaaree qofa nageenyi kallattii takkaan qofa hawwanii fi dhufuu hin dandeessu yookaan immoo mootummaan qofti illee waardiyyaa dhaabeetiin miti nageenya mirkaneessuu kan danda'u. Hawaasni hundumtuu lammiin hundumtuu nageenyi kan kooti anis gahee koo dhimma nageenya irratti bahatuun qaba hojjetuun qaba jedhee yookaan ifaaju taate walitti dhaamtee dubbiin kan nagaa ta'uu dandeessu. Kanaafuu yaa'u inni guddaan silaa barataadha. Ittaanee hawaasni hundumtuu jechuun hawaasni yuunivarsiitichaa hooggansi yuunivarsiitii hawaasni naannoo san jiraatu qaamni eegumsallee godhuuf jechaadha. Eegumsi yuunivarsiitii kurkuun hundumtuu walitti dhahameetiin nageenya mirkaneessuuf kan bu'aa qabeessa ta'uu danda'u. Kana keessaa tokko laafee bakka wayiitti kan uumamtu taate akkuma arginu kana hin babal'ataa bifa hin barbaachifne bifa irraan eegamne bifa ka'umsi isaa kan hin fakkaanne fakkaatee deemuun isaa hin oolle akkasitti hundumti keenya beekneetiin kallattii keenya waan nurraa eegamtu cinnee baanee qofa kan nageenya mirkaneessuu dandeenyu fayyaa ta'a jiraadha. Gaaffii koo dhumaataati mee yuunivarsiitii Waldiyaatti ijoolleen rakkinni irra ga'ee nageenya keenyaaf jecha galuu barbaannaa jedhu waajjira keessan irraas kaleessa gara sanatti imalaniiru falli isaanii maal ta'a? Amma ijoolleen walitti deebi'anii gara doormitiitti jiraatu ol sodaatu uumame malee silaa haalli nageenya amma nagahuma jiranii qaamni nageenyatillee eegaa jira nageenya isaanii. Kanaafuu gareedhaan ol qoodanii ijoolleen walitti deebitee haala jireenya isaanii jalqabu irratti waan shakkii uumaniif isa mariisisneetiin tasgabbeessinee itti fufsiisuudha malee gara biyyaatti deemuun fala ta'uu hin danda'u. Kallattii saniin hojjetuunis ulfaataa waan ta'eef. Barattootaaf dhaamsi dabarsitan jira? Inni guddaan abbaan dhimmaati kan biyya bahaniif kaayyoo mana bahaniif irraanfatuu dhiisanii jabaatanii firiin yoo kan nageenyi kan keenya jedhanii isaan kan tiksan taate san caalaa wanti dhufu waan hin jirreef qaamni mootummaa hundumtuu hooggansi jiru hundumtuu gargaarsa guddaa waan godhuuf barattoonni sirritti keenya jedhanii itti yaadanii nageenya ofii tiksatuun isaanirraa eegamaa. Waan akkanumaan taate hundumaa birbinyanii sodaatanii isaan ta'anii walitti bu'iinsatti deemuu baatanii wantoonni jiru hundumtuu tasgabbaa'uu danda'a kan jedhamu barbaada. Obbo Dachaasaa Gurmuu deebinaa laattanii? Goodayyaan aadaa sirna gadaa Booranaa keessatti bakka guddaa qabudha. Sirni kun gaggeessaa biyyaa boruuf kan ittiin guddisan yoo ta'u, gadaa keessaa dabballeewwan boruu abbaa gadaa biyya gaggeessan ta'uuf duulaan na filadhaa jedhanii dorgomanii gaggeessa eegariif kaadhimamu. Waggaa 8 al tokko kan gaggeeffamu sirni kun sanbata darbe Booranatti gaggeeffamee dabballeen lakee maalichaa lakee bukunee warra boruu isa gorsuuf kaadhimame nama jaaduuka muudameera. Obbo Jaatanii Diidaa qorataa seenaa fi sirna gadaa Oromooti. Goodiyyaa yoo sirni gurguddaa walamaatti as keessa jira. Sirni gammee irraa gara kuusaa ce'uu uffanni ijoolleen gammee buufatte amma kadhumaan jiru ijoolleen dabballee turtee dabballee asii gammee xixiqqoo gammee gurguddaa jettee sirni gurguddaa akkana keessa dabarte goodiyyaa sanaan hin goodatti yookaan mataa hin aadatanii goodiyyaan sun sirna gara kuusaa ceesisu jechuudha. Sirni gara kuusaa ceesisu ta'e immoo gurguddaan sirna amma kuusaa ceesisuuf mataa aadatan kan goodiyyaa kan keessatti immoo yoo kuus ta'an. Gammee keessa ba'anii kuus taanaan adulaan ja'aan waan keessa lallabamuu fi qophii gurguddoo lama keessa qabu tokko daannattoodha na filaa waan jedha irratti waggaa 8 dure har'a ammoo isi jalqaba kan kaateen kunam argatti jedhanii nama wal dorgommee warra dabre calalanii ebel argatee jira namni argatiin immoo olmus waggaa 40 irratti isteetti taanu yookaan kalmaan teessanitti kutaa jedhanii akkasiin dabarsanii
bultii muraasaan duubatti yookaan torban 2-3 caalle duubatti deebi'anitti immoo isaan lallaban jechuudha. Erga eenyu akka filame baramee booda dabballeewwan kun mataa addatanii guyyaa 3 keessatti gara kuusaatti ce'isu. Ijoollee kanas warri ergaa dhageetti waan safuu fi aadaa isaan barsiisaa guddisuu jedhu ogeessi seenaa Oromoo abjaatanii dida. Abbaa gadummaa kanaaf dorgommiin akka jiru simanii gulantaa dabballeewwan kun ittiin dorgomanis akkasitti ibsan. Inni tokko warri filam kun inni aduu silaa warri dabballimmaa jalqabee aadaa isi jalqabaa isi ganama ka dabballeessu. Achi jalqabee aduu warri hirmaati ta'e. Kan biraatiin ammoo aadaan sun aadaa dimokiraatawaa jechuun karaa biraatiin participatory approach walirra marsanii nama muraasii qabateen taa'u walirra marsan ta'ee fi yoo har'a bakkeen abbaan gadaa sabbu ta'ee yeroo taa'u gargoona maraa goon immoo deebi'ee immoo waliin fa dorgomuu danda'a. Achiin duubatti gara sabboo deebi'aa sabbolleen immoo wal dorgomuu danda'a abbaan darbeen darbaa walirra marsuullee waliin ga'uullee walirra maachisu jechuu karaa biraatiin. Kunilleeni ulaagaa tokko. Kan biraatiin immoo abbaa gadaa yookaan abbaan nam kanaa yookaan abbaan mucaa kanaa keessumaa abbaan gadaa yoo ta'e sargaduun isaa maal wanti gaarii inni hojjete jedhanii akka mootiveeshinii tokkotti yoo inni bara gaarii barii isa bara gaarii ta'ee waan gaarii hojjete namni biraalleen akka kan fakkeenya ta'ee waan gaarii uummataa hojjetuufi galata gooroo qaba gooroo dhawaa yakkine baay'ee yakkine gaaraas gooroo qaba. Irraa deeffatuuti akkuma mucaa isaa lallabnaan jennaan namni bor abbaa seeraa ta'uu danda'u. Nama uummatni abbaa seeraa tolchee kakachiisu. Abbootii seeraa horachuuf jecha warreen kana irdeebi'anillee ni gochuuf. Kun ulaagaa tokko. Hoggansi gadaa akka waan hin banan lafaa shaakalchiisan. Yeroo kaan bulchaa jiru irra shaakalchiisan malee eegan gootti dhufi nama irratti shaakal. Dabballeewwan kunis marsaa gadaa isaanii keessaa yoo sirni kun isaan dhaqqabu baannattoo jedhanii duulaan ollaarraa haga gosaa fi lammiitti maatiin himanii fi dhuma irratti gadaa isaanii kan marsaan irra jiru bakka bu'uu danda'u jedhu abjaataniin. Namni filamee kana mucaan kun alaakee mallichaa jedhanii mucaan kun daa'ima abbaan isaallee baannattoo sanaaf deemuu akkuma isaa boqotee sunillee naasuullee keessi gala waan ta'eef akaakuu isaatiiniti. Abaaboo isaa abbaa gadaa ture Areeroo Geedoo. Abbootiin isaanii liban jaldeessaati. Akookuun isaa jaldeessi liibaniiti. Abaaboon isaa immoo Areeroo Geedoo liiban abbaa gadaa Areeroo Geedoo isaatti abbaa gadaa ture. Isa duukaa warri filatamu kun walumaan barsiisanii qofaa miti ba'a. Eegatti kan filamu kun namicha. Warri ja'aan kun yoo xiqqaatte waggaa dheeraa kan cufu waliin jira gargar hin bahu. Akka isaan gargar ba'an waggaa 8 baalli harka qaban qofa gargar ba'anii gadaan 3 taatee fuula 3 qoodamti. Inni warra lama kan ja'an keessaa 4 waliin hafu. Warri lama immoo gadaa tokko qabateetiin damee gadaa irra ba'a jechuudha. Gadaa wattuu gadaa koonnitu edee damee gadaa isaa ta'anii irra ba'anii adulooti sun 4 immoo waliin hafu jechuudha. Kana boodas warri filame kun gama aadaatiin warra ergaa dhageetti jaarroleen hayyuun akkasumas hawaasni naannoo ijoollee dabballee kana barnoota aadaa fi safuu fi kaan haga yeroon gaggeessuu isaanii dhaqqabutti isaan barsiisa. Amma garuu gumiin gaayoo nama abbaa gadaa ta'u barnoota baraa haa baratu waan jedheef ijoolleen kun barnoota idilees ni baratu. Obbo Jaataniin dabballeen abbaa gadummaaf kaadhimame nageenyi isaa hawaasaan akka eegamu fulaa walitti bu'iinsi jiru akka hin dhaqnallee himu. Garuu jedhu Abjaataniin abbaan gadaa nama dhugaaf dhaabbate waan ta'eef dhugaatu isa eega malee namni akkasitti ramadamee Boorana keessaa isa eegu hin jiru jedhu. Amma gadaan Booranaa harka abbaa gadaa Kuraa Jaarsoo jira. Isaanis abbaa gadaa 71ffaa yoo ta'an halakee maallichaan malee abbootiin gadaa 2 duraa duubaan filamanii jiru. Waggaa 8 har'aa 73ffaan filamee darbee jira. Waggaa 16 har'aa ammoo 72ffaan filamee darbee jira. Amma ilaali 2040 asii nu amma election problemiin hin jiru. Kaan aangoo qabataa fedhee dhiibuun kaan aangoo qabataa fedhee dhiibuu hin jiru. Ijoollee kurkamiyyuu waggaa 8 yeroo isaanii eegattee baalli kenniti. Baalli fuuti. Kuraa Jaarsoo amma waggaa gara Afriil deemaa waggaa Afriil duubatti 72ffaaf kenna. 72ffaa waggaa 12 duubatti 73ffaaf kenna. Inni 73ffaan immoo waggaa 20 duubatti alaakee mallichaa kanaa kenna. Kanaaf namni guyyaa kan wal gargaaraa harka wal qabatanii yookaan ta'ee galu kaan raabsa'ee gala aangoo qofaan beeku aadaa walitti kennuu tarmsee jira. Akka tasaa filannoo Itoophiyaallee deemaa dhufaa jira. Filannoo tanaan duuba wabii hin qabne yoo akkuma waaqa taatee milkoofne lafti nagaa taatee tokko injifatee nagaa ceene malee. Gara aadaa keenya sagadaatiin immoo haga 2040 we are secured.
hangoo fedhee wanni walitti bu'an jirtu maaliif inni walitti bu'an jirtu. Dhuma irrattis sirni kun bulchiinsa caasaa mootummaa keessa jiraate illee bu'aa buusaa jechuun dhaamani obbo Jaataniin. Ogeessii fi barsiisaan antiroopoolojii Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Taaddasee Bariisoo sirni akka Goodiyyaa kun ijoollee dhalattu gaggeessummaa boriif bocuuf bakka guddaa qaba jechaan dhaaman. Nama akka beekutti waan akkasii kan jiru amma bal'inaan Boorana keessa. Aadaan kun gaariidha hin fayyadaa waan gaarii qaba gaafa jedhani. Aadaa gaarii akkasii maali walirraa fudhatanii guddifachuun uummataafis gaariidha. Baay'ee waan nama gargaaruu danda'u. Kanaan booda halakee maallichaa fi warri saduuka taa'etaaf mudamanis hawaasa naannoo fi qaallurraa erga eebba fudhataniin booda gara akeeka waamamaniif itti seenu.